akka faayidaa guddaa kennuu danda'u hojjechuu danda'uun waan Rasuulli Alayhi Salaam itti nu akeekan waan ta'eef faayidaan isaanii guddaan kana jechuudha. Idaaraan istiraatiijiyyaa kana kan inni hiiku hojii hojjennu akka sirnaatti gaashaan akka hojjennu akkasumas leecalloo osoo hin qisaasessin bu'aa guddaa irraa argamuu qabu akka argachuudha dandeenyu qindeessinee kanaaf nama adeemsisa waan ta'eef kanaaf immoo bu'uura qabna nuti. Akka warri kaanii istiraatiijik maanaajmentiin akkuma waan amantaa isaa kan biraa ta'ee fakkeessanii nutti himan osoo hin taane ka'umsa qabnaa kan Rasuulli Alayhi Salaam ittiin nu akeekan jechuudha. Faayidaan isaanii tokko kana kan biraa akkasumas miizaa tanaafusiyyaa nama ijaara. Dhaabbanni tokko akka dhaabbataatti jaarmiyaan tokko akka jaarmiyaatti yoo dhaabbatu cimina qaba. Cimina qabu sana sirriitti kaapitaalaayiz godhee irratti hojjetee hanqina qabu immoo akka inni dhiibbaa irratti hin uumne isa fooyyeffatee akka itti fufuu isa gargaara. Miizaa tanaafusiyyaa isaa ol kaasa waan ta'eedhaafiyyi barbaachisaa. Gama biraatiin hojiin kun gaariidha moo gaarii miti kan sila Ustaaz Kaamil kaasee ture waan xiqqootti gammaduu waan xiqqootti wanni gammannuuf waan akka riifaransiitti kanaa ol yoo hojjenne gaariidha kanaa ol yoo hojjenne gadi bu'aadha jennee kaanne waan hin qabneef gulantaa hin qabnu gulantaa ittiin kanaa ol gaariidha kanaa ol immoo kufaadha ittiin jennu hin qabnu waan ta'eef idaaraan istiraatiijiyyaa kana kaa tokkoffaa ru'yaa waadixa ta'e qaba ru'yaa waadixa ta'e keenya idaaraa istiraatiijii keessatti risaalaan keenya beekama garuu bifa namaa hubatamuudhaa danda'u namni hunduu risaalaan koo maali jedhee namni jaarmiyaa keessa jiru bifa kanaan akka hojjetuuf ru'yaa waadixa akka qabaatuuf galma akka qabaatuuf kanaa ol yoo hojjenne gadi bu'aadha kanaa ol yoo hojjenne gaariidha kanaa ol yoo hojjenne baay'ee gaariidha jennee sadarkaa itti keenyee akka deemnuudhaaf nu gargaara waan ta'eedhaaf akkuma waliigalaatti jaarmiyaan guddinni isaa haala itti fufiinsa qabuun akka guddatuuf gargaara waan ta'eef gama biraatiin jaarmiyaan tokko dhimmi tokko yoo itti dhufu qofa kafiigu hojii xawaari'aa kan sila Ustaaz Gaaliin jedhee sanduuqa akka inni fi proactive ta'ee maaltu uumamuu danda'a yoo wanni takka uumame maal gochuudhaa qaba jedhee duraan qophii godha dura bu'ee ilmal ghaybiin beeku walaakin waaqi'a jiru qoratee waaqi'a jiru irraa ka'ee maaltu uumamuudhaa danda'a waan jedhu tilmaama saa'ibatee tilmaamaa jechuudha. Tilmaamee sanarratti karoora baafatee waan deemuuf dhaabbanni tokko yeroodhuma ibidda dhaamsaadhaaf qofa kafiigu osoo hin taane dura bu'ee qindeeffatee dura bu'ee qophaa'ee xawaari'oota dhufan illee akkaataatti hoogganuudhaa qabaachuu qaba jechuudha. Fakkeenya isinii kaasuu danda'a yoo beellii uumamu fakkeenyaa fi beellii uummata muslimaa naannoo muslimni itti baay'atu irratti beellii yoo uumamu reefuu amma lafaa ka'ee waa walitti qabee hin jedhu jechuudha. Duraan qophaa'a akka jaarmiyaatti proactive jechuun akkas istibaaqa qabaa jechuudha. Dura bu'eet qophaa'a waan ta'eef. Gama biraatiin hubannoo hooggansootaa sirriitti gara kamirraa keenya eessa jirraa gara mid deemnaa waan jedhu kallattii ifa ta'e waadixa ta'e waan kaa'uuf kanaaf kan inni barbaachisu. Gama biraatiin rakkoolee jajjaboodhaaf isa qopheessa. Dura bu'ee rakkoolee jajjaboo akka inni dandamatee tarkaanfachuudhaa danda'u dura bu'ee isa qopheessa dhaabbata tokko. Akkasumas salphaatti ta'a galma bira gahuudhaaf takkatu salphaatti ta'a maaliif kallattii kaa'eera waan ta'eef namni tokko biyya tokko yoo deemuudhaa qabee barbaade karaa irra gabaabaa ta'e filata. Idaaraan istiraatiijiyyaa keessatti karaa kanaan waan ta'eef takkatu galma gahuudhaaf salphaa ta'a akkasumas dhaabbilee bakka garaagaraatirraa walitti hidha akka gaariitu walitti hidhamiinsa jabaa communication platformii bareedaa waan qabaatanuuf kallattiidhaan inni caasaan daka jiru gara gadii masjiidarra jiru caasaa isa kanaa wajjin kallattii inni odeeffannoo ittiin wal jijjiiru laafaa tahaa jechuudha. Marhalaa isaatti naa dhufnu tokko environmental scanning kan jedhamu sana kan gama sanaan agartanii bii'aa tahliilul bii'aa jechuudha. Tahliilul bii'aan kun bii'aa khaarijiyyaa fi bii'aa daakhiliyyaa qaba. Bii'aa daakhiliyyaa kan jedhu kan dhaabbata keessaa kan leecalloo dhaabbataatii wajjin wal qabatu kan aadaa hojii mana jaarmiyaa sanaatii wajjin wal qabatu akkasumas kan aadaa hojii yookaan duudhaa mana hojii sanaatii wajjin kan wal qabatu leecalloodhaa wajjin kan wal qabatu leecalloo gaafa jennu humna namaa akkasumas barnoota
dandeettii ogummaa hojjettoota leecalloo dhaabbataati haga dhaabbata san keessa jiranitti akkasumas leecalloon mahallaqaa jira leecalloon dandeettii kun hundi keessoodha bi'aa khaarijiyyaa keessatti kana maal qabnaa maal fakkaata caasaan kan keenya rakkoo ummata muslimaa hawaas diinagdee ummata muslimaa rakkoo amantaa ummata muslimaa kana furuudhaaf ni danda'ai waan jedhu tahliila goona gama biraatiin leecalloon jiroo maal fakkaata ka jiru immoo gurmeessuu irratti ka jiru hoogganuu irratti maal fakkaata waan jedhu sanas ilaallaa kan keessoo jechuudha ciminni isaa maali hanqinni isaa maali waan jedhu irraa ilaallaa akka dhaabbataatti khaarijiyyaa keessatti wanni nuti silaa to'achuu hin dandeenye awaamiloonni garagaraa factors ka jennu kan nuti to'achuu hin dandeenye garuu kan nurratti dhiibbaa qaban jechuudha nurratti dhiibbaa qabu nu garuu to'achuu hin dandeenyu kanaaf isaan kana sirriitti adda baafnee achi keessaa furasa maalii qabaa opportunities ka jennu tahdiidaata maal qabaa trade ka jennu maal qaba ka jedhu adda baafnaa jechuudha kun tahliila bi'aatii marhalaa kanarra jirra ammallee nuti marhalaan ittaanu marhalaa strategic formulation kan ittiin strategy itti bu'uureessinu jechuudha kana keessatti maal maaf dhaabbanne risaalaa ka jennu jechuudha maali amma majlisni maal dhaabbate osoo majlisni hin jirre maaltu ta'a wanti majlisni hiikuudhaa dhaabbate maali aslan wantumti inni uumameef isa kana jechuudha risaalaa ka jennu kun jechuudha zan isa irratti sirriitti ifa ta'uu qaba jechuudha risaalaan kuni sirriitti risaalaa dhaabbanni kun dhaabbateef bakka kan bu'u ta'uu qaba lammaffaa rakkoo ummata muslimaa kan hiiku ta'uu danda'uudha qaba jechuudha akka jaarmiyaa dhimma amantaa qofaa hiiku osoo hin taane akka waliigalaatti rakkoo hawaasummaa ummata kanaa rakkoo diinagdee ummata kanaa kan hiikuu danda'u ta'uudha qaba jechuudha sanarratti ru'yaa waadixa ta'e irra dubbannaa ru'yaan amala maalii qabuu danda'a risaalaan amala 11 qaba sanirratti inshallah itti deemna ru'yaanis akkuma kana zan ru'yaa san bira gahuudhaaf immoo hadafoonni nu barbaachisan maalii waan jedhu kan ittiin adda baafnuudha zan imaammatoota baafnaa jechuudha imaammatoota baafnaa hojii wanni kun erga xumuramee kee hojiitti hiikamaa kun strategic implementation yookaan tanfiidha istiraatejii kan jennu marhalaa sadaffaadha jechuudha marhalaa sadaffaan kun sagantaa garagaraa qaba sagantaa da'waa ta'uu danda'a sagantaa hajjii fi umraa ta'uu danda'a sagantaa rakkoo hawaas diinagdee ittiin hiiknu ta'uu danda'a sagantaa hawaasa fayyaa muslimaa ta'uu danda'a sagantaa barnootaa ta'uu danda'a waa hedduu jechuudha sagantaan iddoo kanarratti ka'u wanni bajataa wanni akkaataa inni hojiitti hiikamuu kun jira achiin booda taqyiimaaf raqaabaadha jechuudha yani akkamitti wanna kana moo hordofna okay keenyerraa akkamitti hordofna akkamitti gamaggamama yeroodhaa gara yerootti akkamitti gamaggamama erga kufee ka'ee erga wanni tokko kufee ka'ee dhufnee kobannamoo dura buunee waqtii isaa irratti madaalaa deemna wanna jedhu kan kallattii itti keenyuudha jechuudha inni kun amma kan irra jirru akka nama silasniin jedhee environmental scanning yookaan tahliila bi'aati tahliila bi'aa kana keessatti rakkoon alaa awaamila alaa jennee kan adda qoonnee ilaallu jira inni kun haala waliigalaa jechuudha xiinxala haala waliigalaa jennee ka keenyu jira xiinxalli haala waliigalaa kun xiinxala siyaasaa ta'uu danda'a xiinxala barnootaa hawaasummaa ta'uu danda'a xiinxala diinagdee ta'uu danda'a xiinxala teknoolojii ta'uu danda'a teknoolojiin gama tokkoon akkuma beektanu gama tokkoon miidhaa gama tokkoon immoo yoo beekne kan itti fayyadamuudhaa dandeenyu sunis hin xiinxalama kallattii galma keenya nu gargaaruutti jechuudha. Kun maaliif nu fayyada yoo jenne furasaaf tahdiidota adda baasuudha bal jara kana to'achuu hin dandeenyu. Awaamila siyaasaa to'achuu hin dandeenyu nuti fakkeenyaaf humna keenyaa oli garuu dhiibbaan inni irratti uumu jira waan ta'eef adda baafannee yoo xiqqaate dhiibbaa isaa kallattiitti xiqqeessuu dandeenyu irratti hojjenna waan ta'eef. Furasa immoo yoo qabaate furasa sanatti gargaaramnee akkaataa rakkoo hawaas diinagdee fi amantaa ummata muslimaa ittiin hiikuu dandeenyu irratti kallattii kaawwanna waan ta'eef nu gargaara. Keessoo irratti akkuma isniin jedhe caasaa isaan laallaa akkasumas aadaa jechuun duudhaa hojii jechuudha. Duudhaa hojii mana sanaa hin laallaa qiyama isaan laallaa kana jechuudha. Irra guddeessa maaliif kan akkaane amma
تحليل بيئة كيست وننو ركسي يرون التفرقات جرو مال يوجدن بيئة كان كيست قرنون أمة مسلمة لالتو إنجروا وانتين أكو أبيكتن بيئة كن بيئة يعني يروجل كباتي في دين إسلاما اتسين مكتي أنسى كانوا متعود أوجين جرو akka kani gabaasaaleen intana mootummaarraa dhufanitti barreen gaddaa piroojekshinii 36 tuqaa tokko ummanni muslimaa jedhanii kaahanii jiru sanuma fayyadamne gara xiqqoo fayyadamne miidhamnu jennee gara Oromiyaa keessa parsantii 51 tuqaa 6 ummata muslimaa biyyattii kanaa keessa biyyattii kun qabdu kan keessa jiraatu Oromiyaa ta'uu ilaallee jirra jechuudha. Garuu akka aadaatti yoo ilaaltanii akka seenaatti yoo ilaalle biyya kana keessatti mirgi ummata muslimaa yeroodhaa gara yerootti fooyya'aa dhufu malee dhiibbaan guddaan akka ture namatti mul'isa. Bara 1974 dura carraa even abbootii qabeenyummaa irratti iyyuu dhiibbaa guddaa akka uumaa turanii fi abbaa qabeenyaa kan hin taane akka rakkisaa turan hin beekama. Lammaffaa yeroo hedduu academic discourse kan jennu kan barnootni biyya kanaa yookaan yeroo gargar ibsi barnootaa yeroo gargaraatti kan ibsu maal jedheeti Muslims in Ethiopia jedha. Muslims in Ethiopia jechuun Musliimoota Itoophiyaa keessa jiranuu malee Musliimoota Itoophiyaati miti. Musliimoota Itoophiyaatu hin ta'in Muslima Itoophiyaa keessa jiru jedhamee ibsama. Sun akka waan uummanni kun alagaa ta'etti ibsuurraa kan ka'e. Kanaaf yeroo baay'ee diinagdeedhaanis hawaasummaadhaanis dhiibbaan guddaan kan irra qaqqabaa turee fi qorannoon garagaraa kan hin gaggeeffamne waan ta'eef majlisni yeroo kana tahliila bii'aa kana ofii isaatiif yoo raawwateen alatti qorannoon kanaan dur gaggeeffame waan hin jirreef dirqama taanee waan kanatti seenne jechuudha. Kanaaf sirna bulchiinsaa jabaa tokko jaarmiyaa kana keessatti ijaaruudhaaf ummanni muslimaa waaqiciin isaa maal fakkaataa maalirra jira waan jedhu sana qorachuun barbaachisaadha waan jedhuun gara kana dhufne kun akkuma ibseetiin jira maaliifi tarsiimoo jabaa tokko qindeessuudhaaf tarsiimoo jabaa jaarmiyaa jabaa ijaaruudhaaf jalqaba bakka jirru beekuun dirqama bakka jirru beekuudhaaf immoo qorannoon kanaan dur biyya kana keessatti gaggeeffame kan ummata muslimaa laallatu waan hin jirreef lafa kaanee odeeffannoo ofii keenyaa deemnee funaanuun dirqama waan nutti ta'eef gara kanatti dhufnee kaayyoon isaa akkuma beekamu sadarkaan hawaasummaadhaan ummanni muslimaa irra jiru diinagdeedhaan ummanni muslimaa irra jiru diiniidhaan sadarkaa inni irra jiru adda baafnee beekuun dirqama waan nutti ta'eedhaaf gara kanaa dhufnee jechuudha kaayyoon isaa kana. Qorannoo kana bifa lamaan gaggeessina. Akkaataan nuti itti daataa itti sassaabbannu bifa lama jechuudha. Qualitative and quantitative. Kan lakkoofsaan ilaalamu jira. Kammii fi nawcii jechuudha. Kammiidhaan akkasumas nawciidhaan kan nawcii qobaadhaa akkasumas kan kammii qobaatti funaannaa jechuudha ragaalee nuti funaannu wal makneeti. Kana keessa akkuma beekamu aanaalee parsantii 30 fudhannee aanaalee Oromiyaa keessa jiranu keessaa parsantii 30 fudhannee masjiidota Oromiyaa keessa jiranu keessaa immoo parsantii 10 fudhanneetu qorannoo irratti gaggeessaa jira. Masjiida irratti maal gaggeessina? Imaamota irratti gaggeessina. Imaamonni بمعنى الكلمة إمام جتشو مال جتشو ده أصلا إذا أردت أن تكون إمامي فكن أمامي جتشون ركون هوا سما سلالم وجينسا وجمع تكبيرة الإحرام جلكبه تسليمات عن مويتي أكمل تجرا إمام نس أكمل توبته وانجل وكنا قرأتشو بربان ركون هوا سنانوسا إسي ملو إلى الله تمو ركون هوا سما ركون دينك دي إسال الله تمو إسال الله تمو akkamitti hubatee jira waan jedhu sana qorachuun barbaachisaadha akkasumas sadarkaa ilmii isaa sadarkaa hubannoo isaa waa hunda kan irratti qorannuudha kan mana amaneetti kan gaggeeffamu tokkoffaa waa hedduudha kan irraa dubbannu gara nama 4,350 wayiiti namni as ilaan kun itti raabsamu jechuudha namni kan imaamaa gara 4,000ti jara kana gaafii
kammiidhaan jechuudha. Gaafii gaafatamu jira. Moobaayiliidhaan qopheessine yeroo darbe leenjii kenninee jirra. Moobaayilii irratti guutaa jechuudha. Moobaayilii irratti yoo guutu nuti asitti inuma arganna achumaan deebii arganna. Yoo moggaadhaa guute yoo inni guutee sendi jedhu achumaan kompiitara keenya irratti agarra. Sanaan booda tahliila goonaa jechuudha. Egaa kammii keessatti tokko wanni goone maali? Gaafiin kun sirriitti hubatamaadha waan jedhu qorannoo nu barbaachisa waan ta'eef namoonni jalqaba akka isaan guutan goone. Ituu as gaafii daataa funaanuu isa sirriitti too seenin namoonni parsantiin 5 irraa akka isaan guutanii nu erganii jennaan sana tahliila goone ilaallee wanna sirraa'uudhaa qabu sirreessinee qooqa jijjiirreeti kan raabsaa jirru amma already hojiitti seenuutti jiru jechuudha. Torbee dhufu inshallah kan funaansa jalqaban taha. Sanaan booda sooftuweeriin jira. Sooftuweeriidhaan tahliila goone SPSS jedhama. Sooftuweeriin jira. Descriptive analysis gaggeessinaa jechuudha. Daataa collectionii irratti adawaata ittiin daataa sassaabannu qopheessinee jirra. Tokko household survey questionnaire jedhama. Moobaayilii irratti kan dhiyeessine san inni kaan leadership survey questionnaire jedhama. Kan hooggansa jechuun imaama. Namni yeroo baay'ee hooggansa naa jedhan nama biirootti muudame itti fudhata. Garuu asliin hooggansaa imaamu. Kanaaf jarri kun lamaan warri gubbaa sun lamaan warra kammiiti jechuudha. Sanaan booda immoo focus group discussion jennee kallattiidhaan namoota dubartoota qobaatti dargaggoota qobaatti akkasitti adda baafnee bifa mareetiin immoo ragaaleen sassaabnu jira. Kun focus group discussion kan jedhamu. Inni kun akkuma agartanii kan moobaayilii irraati akka kanatti guutu jechuudha. Naannoo jaraati ragaaleen naannoodhaa wajjin wal qabatu jira. Akkasumas kan sagaleen nagaama nagaamaame sagalee badaa rakkoon qabu. Amma deebi'utti ittuma fufna. Sanaan booda maali wanni goone leenjisuu qabna. Namoonni as ilaa kana adawaata kana fudhatanii ba'anuu sirriitti hubachuu qabu jechuudha. Yoo isaaniin hubatan ta'e hojiin kun galma gahuu hin danda'u waan ta'eef yookaan ragaan sassaabamu ragaa dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef sirriitti isaaniin hubachiisuu waan qabnuuf guyyaa tokko aanaaleerraa walitti qabamanii guyyaa lamaaf leenjii kennineef jechuudha dhimma kanarratti. Dhimma kanarratti leenjii bal'aadha kan kennine. Leenjiin kun Kobo Toolbox kan jedhamu sooftuweerii wayiitu jira. Sooftuweerii sana qopheessineet sooftuweerii sana irratti gaafii kana baafnee sooftuweerii sana irratti leenjifnee jechuudha. Erga leenjifnee kaanee isaanumtuu asuma irratti practice godhanii yaalanii hojjetanii kompiitara keenya irratti ilaallee kaaneet gaggeessine jechuudha. Erga sanaati erga isaaniin gaggeessine kaane hojiin itti deebine hojii nawciiti jechuudha. Hojii ragaalee qualitative data itti sassaabnu jechuudha. Kan nawcii jennu isaan kun godinaalee hedduutti godinaalee naannoo Finfinnee kan sabbataa irratti gaggeessinee jirra. Burraayyuu irratti akkasumas Bishooftuu irratti gaggeessinee jirra. Adaamaa irratti, Ciroo irratti, Harar irratti, Shaashamannee fi Baalee irratti gaggeessinee jirra. Jimmaa fi Jimma qofatu amma kanaaf Jimma